Ani kaleessa himeen jira yaada namaa keessa beektaa garaa namaa keessa beektaa minaan jettanii na lolaa turtan ijoolleen tokko jechuudha warroonni nama hubattanii warroonni nama hubanne immoo gaanuma jirtu ka rabbiin kun beektaa namarraa jala uuma waan ta'eef waan namni jedhu hin fudhatamuuf jechuudha nuti waan dhugaa dubbannuu fi soba isinitti fakkaata yerootti namni soba dubbatu dhugaa isinitti fakkaata yerootti namni dhugaa dubbatu immoo soba namatti fakkaata jechuudha. Egaa hundaaf iyyuu jechuudha baga argitanii Sumayyaa waan isheen jette Sa'idoodhaanii qaanyiin kana caala hin jiru baay'een saalfadhee baay'een sitti qaanfadhee akka na salphistu beekaa akka tofii keetiillee salphattu beekaa hedduu tokko bakka waan hin jedhu wal'aali jette Salaamiini mucaasaa jalaan miliksine Salaamiin homaa qubayyuu keessaan qabdu ofuma isaatii miliksee ani ilgixanyaa sirriitti nan beekaa akka mucaan kan saatee sirriitti waan hin beekuufini akka inni maraamarame anaanillee na amansiise ani ijoolleen jibbu ijoolleen nan jaalladha nututu ijoollee akka barbaannu godhe malee ijoolleen akka nu barbaaddu hin goone kanaaf jennaani ani ijoolleen kennaa rabbiiti waan ta'eef ijoollee hin jibbu ani nan jaalladha kanaafuu ammatu mucaa kootii dhiifama Sumayyaa jedhee Yamanii deemuu dhiisee iyyuu asuma taa'eeyyuu dogoggoreen jira dhiifama mucaan kan kootii Sumayyaa dhiifama naaf godhi jedhee durirraa kaasee gaafachaa ture durirraa kaasee tanii iyyaafachaa ture osoo inni na amaneera ta'eetii waan Yamanii dhaquuf illee hin qabu waan dubbiin keenyallee amma kana babal'atuuf hin qabu inni garuu na amanuu hin dandeenye kaleessa immoo keessuma bahee dhufeetu hin baddi jedhee eessatti baddi mucaan eessatti badaa haati mucaa eessatti baddi Yamaniin akka Itoophiyaa miti seeratu jira akka barbaadde baatee akka barbaadde galuun hin danda'amu namni baduu hin danda'u namni hin qabama yoo badee kanaaf jennaani hin sobaa hin kijibaa ofuma isaatiitu qaanfateetu mucaa dhosseetu achi addeebi'ee dadhabe jedhee hin sobaa akka inni na sobu nan beeka akka Sa'idoon ilgixanyaa hin taane ani durumaan iyyuu nan beeka akka inni kijiba jaallatus durumaan iyyuu nan beeka kanaaf iyyuu akka inni dhaqee mucaa marammaru gochisiise malee ani nan beekatte sirriitti nan beeka akka mucaan kan isaa ta'ee jette akka mucaan kan isaa ta'e ani sirriitti beeka amma immoo dubbii gara giyyatti garagalchuudhaaf dubbii gara Salaamiitti garagalchuudhaaf sobee paaspoortii Salaamii harkaa fuudhee akka Salaamiin deemtee mucaallee barbaaddee mucaan marammarsiifnee fi yaada kana uummateette mala kana uummateeyyuu Yamanii dhaqee ani Salaamii kan hin argadheef akka dhiigisaa fi akka dhiiga mucaa fiddee asitti ilaalamuufini ergadhe malee akka Sa'idooni Yamanii deemuuf miti garuu inni baay'ee nama saalfachiisa wanta Sa'idoon godhee wanta Sa'idoon raawwate hedduu nama saalfachiisa hedduullee nama jibbisiisa kuni qaanyi guddaadha jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu Salaamiin harka keessaan qabdu jette paaspoortii isaayyuu kan fuudhee fi sababii mucaa isheen miliksineefitu paaspoortii kana yurkaa fuudhee amma ammaatti paaspoortii dhoowwatee jira Salaamii sababa kanaatti ishii mucaan kan isaa miti ta'ee ofitti amanamummaa qabatee maaltu Salaamii ijuu walitti buuse itti sokke waa'ee meemoorii gaafachuu mirga qaba garuu immoo paaspoortii harkaa fuudhee akkaseenii olii gad deemtee mucaa kana barbaaddee mana qorichaa dhaqxee dhiigan buusifneefitu kana hundaa malateetu godhe sharrii qaba sharrii garaasaa keessa jira isin hin beektani inni hordoftoota isaa yookaan immoo daawwattoota yuutuubii isaatii of jaallachiisuudha jedheetu kostor jedheetu nama dhugaan dubbatu fakkaateetu haasa'aa hin sobaa hin kijibaa jette ani gaasirratti na arrabsu baadhaa malee ani Sumayyaa deeggera maaliif jennaani Sa'idooni dhugumatti hin soba maaliif hin soba shirati irratti xaxamee naan hin jedhina soba samaaf adda baafadhe beektu dheengadde gaafa Yamanii dhaqe akka nama maraateetu isa duraan naqe akka nama maraatee sobee
caatii qaamee bakkee keessa ciisee uffata buusee asan buladhe kaartoonii afateetu ciisaa ture jechuudha. Maaliif kana gootee nan sobee dheessumatu dhufe nan sobe. Akkasumayyaan garanaa laaftuuf jedhee bakka abbaan ijoollee kiyyaa qamee, abbaan ijoollee kiyyaa qaamee, abbaan ijoollee kiyyaa bakkee tafee akkasumayyaan naan jettuufanii sobeetanii akkas godhadhe malee ani bakka bulu dhabee miti, waan nyaadhus dhabee miti, ani maallaqa dhabee miti jedhe. Ofuma isaatii ofumatti deebisee ragaa beelaa Sa'iidoon beektu miti. Ofuma isaatii kijibaa of godhe deebi ilaala. Anillee kana irratti barkan inni kaleessa hin kijibaa hin sobaa sobee afaan damma dibatee haasa'a kan miidhamaa jiru Sumayyaadha. Dubartiin naartii dubartii yoo dhiirri namarratti fuudhee fuuchoo yoo miti durba taatanii osoo jirtaniyyuu abbaan manaa keessa fireendiin keessa yoo masilkii isinirraa kaasuu dideeyyuu osuma inni hojiirra jira. Biiziidha fireendiin keessan saatii hojiidha galutti saatii boqonnaa qabutti isin dawwala. Saatii sanatti dagattanii saatiitti walii beellama dabarsitanii akkatti isin hartanii hin beektu. Isa abbaa manaa wajjin ijoollee hortanii miti jechuudha. Kanaaf hubachuu fi qabdu yaaduuf illee qabdu jechuudha. Osoo ana ta'e akkaman godhaa jedhaati. Bakka dhugaan jiru dubbadha. Dhugaadhaaf du'aa. Dhugaa rabbii dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Kanaaf yeroo hundumaa bakka dhugaa bu'ee dubbadha. Yoo ayyuun qeeqamte ayyuurallee gola. Yoo Sumayyaan qeeqamte Sumayyaarree deeggaraa jechuudha. Sa'iidoollee akkasuma deeggaraan ture. Yoortiin namni qaamee bakkee keessatti kufee kaartoonii irra bulaa ture sana Sumayyaan maa akkana gooti, Sumayyaan maa garaa jabaatti, Sumayyaan maa akkana taatiin jedha. Inni lakkaan soba argitanii. Kanaaf ofuma isaatii kijiba of godhee Sumayyaa illee akka namanne godhee mucaanis immoo isatti miliffama. Isinummaa osoo hin galu. Astaayee dawwalee silaa akka mucaan kan isaa ta'e hin beeka hin gargaara. Astaayee dawwalee mucaan barammarsiisuu dhufa. Qopheessiin jedhuun haadha mucaatiin haati mucaa akka kan isaa ta'e hin beekte akka kan Sa'iidoo ta'e hin gargaara wattee Sumayyaan astaayee dawwaleetu dhufaan jira. Sumayyaan na qabdee jirti. Viidiyoo keessaan hin dhossee waraabee erga mucaas miidiyaa irraan baasu viidiyoo firaayiveetiidhaan hin ergaa fi garuu dhiiga mucaaf dhiiga konan laalama garuu Sumayyaa amansiisuu fi dhufaan jira mucaa qopheessadheen eegu akkanumatti deemaa dhagayeetu mucaan hin baddeedhe. Kunummaan isiniif hin galus muudii namatti qabachuu miti isin. Dhugaa dubartoota taane kan na daawwattan amma dubartoota taatanii waan isin mudatu hin beekanii waan ganaa isinitti dhufaaru hin beektanii namatti murteessan. Ani Sa'iidoon an jaalladha nama akka koo jaallatu iyyuu hin jiru baay'ee tokko jaalladha garuu immoo jechuudha gaafanni akka ittiin Sumayyaa miidhu immoo taa'ee ni ilaalu otoo obboleessa haadha wajjin dhalanne ta'eeyyuu hin dhiisu waan maaliif jennaanii. Maaliif akkatti obboleettiin Sumayyaa maaliifitu obboleettiin Sa'iidoo maaliifitu Sumayyaa deeggartii bakka dhugaan jiru deeggaraarti bare mee ilaalame obboleettii haadha omti isaa wajjin dhalatte garaa tokko keessaa baate Sa'iidoo badii qabaa Sa'iidoo takkana itti dubbatti bare isheen omtiyyuu mee ilaalaa dhugaa rabbii. Kanaaf jennaani maqaan akka yaada kiyyaatti Sumayyaan dhugaa jette waan jettan naan jedha silaayyuu namni dhugaa dubbatu hin jibbama waan ta'eef jennaani na jibbitanii na jaallattan I don't care about waan na ilaallatu hin qabu jechuudha. Kanaaf jennaani akkas jette Sumayyaan ariititti illee jira hundaafuu amma naaf galee akkasitti hiikadhee jiraanillee akka inni soba ta'ee rabbiin akkas fedhe isaa godhu dhugaa rabbii wanti godhamu tokkollee hin jiru rabbiin akka fedhe isaa godhu kanuma dhabaqqa.